Itoophiyaan haada waliin jireenyaa fi wallabdee karaa nagaatiin furachuu durumirraayyuu eegalte biyyi qabduun haadatan keessa qoodii maanguddootaallee olaanaadha. Maanguddooti tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii tolchan aadaan marii jaarsummaa wal kabajuuf wal dhagaa'uuf qabna nageen biyyaatiif galtee akka ta'uuf hin hojjanne jedhan aadaan tun jaalalaaf nageen biyyaatiif illee galtee guddaa qabdiillee itti da'an rakkoowwan uumaman karaa nagaatiin akka furaman mata duree dhiifamaa gara araaraatti jedhuun akkasuma nageenya biyyatti akka mirkanaa'u gaayiteenallee baanallee dubbatamaan guddootii tuniin ስንመካከር ነበርነን በዚህ በሰላም ጉዳይ ላይ kanaan duras dhimma araaraa irratti akka naannoo Gaambeellaatti hojii baay'ee hojjechaa turre. Gaambeellaa keessa sablammoota 5 olitti jiraata. Hunduu akkaataa ittiin waliif araaramu qabu, akkaataa ittiin araara buusanis qabu. Kanaaf nageenyi akka naannoof biyyaatti akka buuf caalmatti ni hojjanna. መድረክ ከፍተናል እኛም እንደ አገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች እየሰበክነን ነው ስለ ሰላም waltajjii qopheessinee akka jaarsa biyyaatti waa'ee nageenya lallabaa jirra. Nageenyi akka bu'uuf waan dandeenyu hundas taasisaa jirra. Ammas ittuma fufna. በአፋር ክልል ላይ ውስጥ የሚደረገው ግጭት እንደ ባህላዊ akka naannoo Affaaritti rakkoo nageenyaa keessotti uumaman karaa araaraa fi mariin furachaa turre. Ammas hojjechaa jira. Akkasuma rakkoowwan akka biyyaatti uumaman hundaan Koomishinii Marii Biyyoolessaa cinaa ni dhaabbanna. Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Mesfiin Arayaa mariin biyyaalessaa milkaa akka ta'uuf aadaa marii fi jaarsummaa qabnu cimsachuu qabnaallee jedhan Itoophiyaan aadaa marii qaban karaa jaarsummaaf mariin furuun hedduu qabnaa jedhan Profeesar Mesfiin rakkoowwan jiran kanneen furuuf hunduu tumsuu akka qabullee akeekan. አዋጁም ይለናል ያለውን ባህላዊ ሴት በሚገባ ጥንቶ መጠቀም የሚል አለውና በተለይ በምክክር ሂደቱ ላይ ምን ያህል ይጠቅመናል የሚለውን በትክክል ማየት አለብን። አዳ ወሊን ጅሬኛ ገረገራ ቀምኑ ስርናን ትፈየደሙ ቀምና አዳ ከናን ከንቶኮ ተኮቲ ቁበ ቀቦ ሶንታኔ ሁንዱ ወሊንታይ መሪአቴ አራራ ኦፊ ቆጴሱ ቀቡ ገኤን ኬና ጉዳን ወልተጂ ቆጴሱን ሁንዱ ያደ ገረገራ ቀቡ በከተኮቲ ፊዱን ነጌን ነብያፍ አከተኡቲ ሆጀቹ ቀባ ኢሳፊስ ሁንዱ ቱምሱ ቀበ ጀዴ ያዳ mariin biyyaalessaa eegamaa jiru kunis jisadaa isaa dhuuf keessa ni geggeeffamas jedhametti eegama.